Hiriyaa harka fuunee ilmaan Oromoo akkamiin nagaa keessanii baga jiraattan jecha. Egaa har'a namoota feesbuuka keenya sheer godhan akkamitti karaalee ittiin ilaallu isin agarsiisa. Amma dura namoota feesbuuka keenya laayikii fi wantoota nu poosti goonu namoota laayikii fi koomentii godhan qofa kan nuyi agarru akkamitti namoota feesbuuka keenya sheer godhan beekuu dandeenya kan jedhuuf barumsa san gabadhee dhiyaadhee jira. Hanga dhumatti na hordofaa isiniin jedha. Tole appilikeeshinii yuuzii browser yuuzii turbo kunneen ni jira. Isa san gabbuufatu jechuudha. Appilikeeshiniin tun ishii tana jechuudha. Appilikeeshiniin tun yuuzii browser ishee tana akkuma argaa jirtan kana yuuzii turbo tana browserii keessan keessaa ni gabbuufatu yookaan kiroomiin googilii kiroomiin keessaa mee gadaa buufannu as keessaa gadaa buufannu fakkeenyaaf as keessa ni argamti. Isii kana keessaa as keessaa gabbuufannu yuuzii turbo tole googilii seentu akka asirratti barreessitu yuuzii turbo jettanii barreessitu sarchi gootu jechuudha. Tole dhufee jira jechuudha. Ishii kana yuuzii turbo ishii jettu sana jechuudha. Ishii gubbaarratti argamtu kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Daawunlood godhattan jechuudha. Namaaf buufadhee jira waan ta'eef jawaala keessan irratti daawunlood godhattu. Pilaastorii keessa illee ni argamti rakkoo hin qabu. Isiin kun pilaastorii keessaas ni argamti rakkoo hin qabu. As keessa yoo tuuta nama gara pilaastorii sin dabarsa jechuudha rakkoo hin qabu ni argattu. Tole jawaala keessan irratti waggaa gabbuufattan ni seentu. Ishii tana akkuma dura isiniin jedhe. Ishii tana jechuudha isheen ni seentu. Tole duubatti deebinaa feesbuuka keenya banna. Tole haala kanaan isiniif itti waggaa seentanii feesbuuka keessan irratti kiliik gootu. Waggaa feesbuuka keessan irratti kiliik gootan haala kanaan isiniif iddi. Haala kanaan isiniif iddi jechuudha feesbuuka keessanii. Tole duubatti deebinaa feesbuuka keenya banna. Tole haala kanaan isiniif itti waggaa seentanii feesbuuka keessan irratti kiliik gootu. Waggaa feesbuuka keessan irratti kiliik gootan haala kanaan isiniif iddi. Haala kanaan isiniif iddi jechuudha feesbuuka keessanii. Tole namoota feesbuuka kamiyyuu sheer godhan waggaa ilaallu. Fakkeenyaaf feesbuuka eenyu kan feetan tole kiyyuma seenuma feesbuukii isinii isin agarsiisu. Namoota wantoota maxxansa sheer godhan ilaallu. Tole asumaan feesbuuka kiyya seenna. Tole asumaan itti quna. Tole waggaa tuqne wantoota nu maxxansine fakkeenyaaf maal akka maxxansaa ture poostii amma dura darbe keessa deebine namoota sheer godhan ilaalla. Tole fakkeenyaaf poostiin kun lammiilee Itoophiyaa manidhaa keessatti ilalamaa jira. Tole poostiin kun 42 qaba sheerii akkuma argaa jirtan sheerii 42 qaba jechuudha. 42 qaba. Akkamitti eenyufaa sheer godhe haa ilaallu. Asitti isa sheer jedhu kan gadaanu kana osoo hin taane isa sheer jedhu kan 42 dura jiru kana qabattu jechuudha. Kana osoo hin taane isa kana qabattu jechuudha. Okay. Gadi tuqna. Tole dhuftanii booda asitti argama jechuudha. Namoonni sheer nu godhe as jiru jechuudha. Bakka 42 jedhu kana tuutu ofiin nu baasa jechuudha yoos. Tole gadi tuqna. Kun akkuma argaa jirtan tarreessa jira jechuudha namoota 42 poostii yookiin sheer godhe jechuudha. Poostii sana sheer godhaniif hundi isaanii tarii namoota aada jala jiran warroota aada jala hin jirres ta'anii haala kanaan bahu jechuudha.
namoota sheer godhe beeknee jirra jechuudha. Isaan kanatu sheer godhe jechuudha. Haaluma kanaan feesbuuka feene namoota feene jechuudha. Eenyullee akka ta'e hunda isaatu keessa deemne namoota biraas yoo ilaalle haala kanaan sheerii isaan akkan godhan ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nama biraallee haa ilaallame. Fakkeenyaaf nama biraa eenyu akka sheer ta'een ilaalla. Fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa haa ilaallu. Poostii isaa kana kaleessa gadhiise galgala jechuudha. Mee namoota meeqatu sheer godhe haa ilaallu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa jala seennee haa ilaallu jechuudha namoota sheer godhe. Okay. Gadi tuqna Raayyaa. Gadi tuqna. Waggaa gadi tuqna. Poostii isaa kaleessa gadhiisan arganna. Tole poostii isaa san kun akkuma argaa jirtan namoota 5,900 sheer godhe jechuudha. Mee haa ilaallu namoota kana eenyu akka ta'an. Bakkuma sheer jedhu san gadi tuqna. As jalatti dhufu jechuudha namoota 5,936. 5,936. Kanaafuu gadi haa tuqnu. Haala kanaan nu ba'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan hundi isaa haala kanaan nu ba'a. Namoota hunduu asiin nu ba'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan hedduudha namoota 5,900 fi 5,936.